Naaziriitii jirti ko'eessa. Naaziriita kan ol taree bar. Anti intallitti heerumte. Tole. Heerumteennaan ka'ee mucatti kennee mucaan nama gaarii jennaan waan akkatti ganzabni narraa cituun seene ganzabni narraa qoraarrote. Tole. Telefoona bitadhee unoo telefoona kana. Arge. Telefoona kana. Kaman bareedu kana moo? Isin naa erge kunu. Sila maal jettan? Abboo rabbi si haa ta'u walla. Maal dhaabu? Rabbi si haa ta'u yoo itti dawwalte. Boo. Yoo irratti bilbilan. Yoo irratti bilbilan. Aya. Ana akka isa godhan hin beeku. Tole. Bilbila namni irratti hin bilbilu hin dubbatu. Wannoon baran deesin. Ka ijaan namatti mul'isu tokko jiran akkanumatti jala qabataniitu maali? Isin malaaltan isin. Hin mul'isu kaana malee isin keessa hin jirtu nu. Bara kanatti isin haarawaa isin mul'ise malee yoo irratti bilbilanii waan jedhamu jira beektanii. Ani ma mul'adha. Akkanatti bar. Caccabee dhume garte. Akkanatti bar. Ha. Waan jedhamtu jira waan barnaamija jedhanii waan gabbuusantu jira. Isa gabbuusanii eegas isin isinii bilbiltee mul'attan. Ani kun guyyaa rabbi uberraa katamattii sanatti asuma ol deema oluma deema birri illee natti qaxxaranii lamaaf sumunii duraan lamaaf shilingii sumunii natti qaxxaranii lamaaf shilingiin guuta. Ifa. Ima fixaa ima dhadhaataa harkaan hin tuqu namni natti hin bilbilu hin dubbatu. Ana taatu natti bitanii intalli gaafa na ergitu karaa irratti siidhaa wal abbaa boonaan jette. Tole. Abbaa kiyya si malee hin qabu si kana waa marraa godhe naan jette. Tole.